dursinee eegallee waliinis imallee biyya utubneerra yeroo biyyi rakkattu rakkoos irraa qooddanneerra bahaa lixaa kaabaa kibbaan albuuda boba'aa warqee qulqulluu fi sibiila bunaaf baala shaayii lukkuu fi killee midhaan dheedhiif oomisha dammaa gabaa biyya keessaaf biyya alaaf dhiyeessuu irratti argamna hoteelota keenyaanis keessummaa biyyatti dhufe keessummeessinee biyya boonsineerra dhaloota ittiin qaruuf manneen barnootaa ijaarree tajaajilaa jirra tajaajila bareedaa lafaa hanga samiirratti isiniif kennaa turreerra durii hanga har'aatti qulqullinaan oomishnee haala addaatiin qopheessinee bakkuma isin jirtan fidnee kunoo isiniin jenneerra har'as borus akkuma duriitti maatii keessan taanee itti fufna Medrock Investment Itoophiyaa biyya qabeenya uumamaan badhaate biyya gabbataa qabdu keessatti lakkoofsi lammiilee biyyattii guddaan baadiyyaa jira. Qabeenya uumamaa guddaan isaa chuma. Jiruun lammiilee kanneen immoo hedduminaan qonna irratti kan xiyyeeffatedha. Biyyattiin qonnaan hamma uumamni kennaa kenneef lammiileen ishee irraa hin fayyadamnees jedhamaa fi sochiin investmentii gamanatti hojjetamu immoo kana jijjiiruuf gahee guddaa qabaatus hamma barbaadamu hin geenye. Gariin investmentii Medrock dhaabbilee seektara kanaan sochii cimaa taasisaa jiran keessaa isa duraati. Kilaasterawwan gariin investmentii kun qabu keessaas dameen qonnaa kaampaaniiwwan gurguddaa 10 ol qabatee isa guddaadha jedhameera. Waa'ee qonnaatii fi warshaa irratti immoo qonna irraa dhufe piroosesii hangodhu kanarra gara kaampaanii miqa Horizon Plantation jedhamu jira. Horizon Plantation kana jala immoo as Finfinneerra buna piroosesii godhu jira. Jimmarratti immoo limmuu fi gara gaarootti qonna jaatu jira. Isaan immoo buna mishoomaa jirani. Gara gadiitti immoo babbaqaan jedhamu amma warra kililii amma kibbaatii fi kibba lixaa kana isaanirra babbaqaan jedhamu jira. Itiyoo Agriseftii jedhamu immoo kaampaaniin biraa as Kafaar Shakkaan jedhamu naannoo sanirra san jiran isaanis bunarra mishoomsaa jirani. Gara hoolataa immoo abaaborra mishoomsaa jiru strooberii jedhamus jira. Kuduraadha. Asiin gara Gojjam immoo siiriyaalsii akka boqqoolloo akka qamadii mishoomsaa jiru. Asiin gara bishaan gurraacha maddii shaalloon jedhamu qonni jira. Innis boqqoolloodhaa fi dinnicha fa'aa achitti nuudhaa jira. Sidaama keessa immoo warshaan tokko jira piroosesiin godhu inni maali? Kuduraa fudhatee faaktarii keessatti piroosesii godhee suuppiidha nuudhu. Gara Kombolchaa Direedawaarras akkanumatti immoo foon piroosesii godhee suuppiyaan hojjetu jira achittis. Hambiraa kun Itiyoo Agriseftiidhaa fi Elforaan jedhamu. Elforaan as gara Bishooftutti immoo indaaqqoorraan hojjetu isaa buuphaadhaa fi foon indaaqqoo uummata dhiyeessaa jiru. Gara biraatiin immoo G2 jedhamu jira asuma Bishoofturra inni immoo kuduraarra hojjeta. Vijiteebilii baay'ee adda addaa biyya keessaatii fi biyya alaatis san ergamu isarra dalagaa jiran isaanis. Apparaashaan jedhamu immoo as Arsii keessaa fi bahaa shawarra lachuu keessa qonna qabna. Achitti immoo inni burtukaana fi maangoo hojjechaa jiru jira. Paappaayyaas achitti dalagaa jira. Inni warshaan tokkos jira achumatti kan piroosesiingii godhee marmalaataadhaa fi timaatima saalsaan jedhamu hojjetaa jiru jira. Kana biraa immoo Saawudii Staaraan jedhamu gara Gaambeellaa keessatti ruuzii irratti hojjechaa jiru mishoomaa jiru qonni tokko jira. Akka kaampaaniitti kan wal qabee kun agriculture and agro processing clusterii san jira hojjechaa jiru kana.
biyya bakka argama buna koofii arabikaa taate keessatti xiyyeeffannoon gara investimentii kanaa gama bunaarra jiru kaaniin ol ta'e mul'ata. Commercial farming akka biyyatti qofa otoo hin ta'in akka addunyaatti hektaara 20 ol han ta'u commercial farming bunarra han hojjetu akka addunyaatti hin jiru nama tokko ta'e. Amma Biraazil illee otoo dhaqxee 6,800 gahu maximum kan argattu namni tokko kan hojjetu. So karaa kanaanis baay'ee gargaara. Beekumsa ogeeyyii isaa fi qabeenyas kophaan fayyadamu qonnaan bultoota deeggaruu fi dammaqsuu keessattis gaheen isaa olaanaa ta'eera. Buna kanaanis impaaktiin godhaa jiru production biyya alaatti galii buusuu qofa otoo hin ta'in qotee bulaan naannoo keenya jiruuf sanyii nutu kenna. Sanyii filatamaa boqqolloo baay'isuu irrattis Midrook Investment Group gahee guddaa taphataa jira. Bara tokko keessatti gara hektaara 7,700 han facaasisuu danda'u sanyii nutu wanno godha nu biratti. So kuni amma baay'ee impaaktii godhaa jirra. Sanyii kana lafa ammana gahu hin argattu hektaara gara 3,000 han ta'u sanyiidhaaf qofa an dalagu. Kuni amma maali akka productionitti nu yan ta'u commercially otoo hojjennee amma gini an hojjechaa jiru maali sanyii gizee gootu xinnoo productioniin isaa gadi bu'a gini akka uummataa immoo baay'ee fayyada. Oomishni kaampaaniiwwan damee kana jala jiranii warshaalee sonatti dabalanii gabaaf dhiyeessan qabu. Kun kan ofii qofaaf osoo hin taane keessumaa oomisha baala shaayiitiin qonnaan bultoota irraas fudhatee sonatti dabaluun ni qindeessa. Warshaa qabna. Warshaan sun keenya qofa otoo hin ta'in piroosesii godhu qotee bulaan naannoo keenya jiran walitti ijaarree isaan irraa baala isaan guranii fuudhanii irraa binnee gatii reasonableedhaan isaan irraa binnee nuyi piroosesii gooneeti an gabaadha dhiyeessinu. So kanaaf amma shaayiidhaanis impaaktii karaa Ilubbaa Booris gara qotee bulaa 135 ta'an ijaarramanii nuuf dhiyeessaa jira. Kun amma babal'achaa akka deemu barbaada. Karaa Wushuushis akkanumatti gara 300 ta'an walitti ijaarramanii nu dhiyeessaa jira. So kunis impaaktii guddaa akka shaayiitti biyya kana keessatti harka 100 keessaa 85 ta'u kaampaanii kanaan biyyaafis dhiyeessu ekspoortii shaayii qofa numa qofa kan ala dhiyeessaa jiru. Lukkuu sanyii hormaata gaarii qaban dhiyeessuudhaan immoo Eelfooraan jira. Karaa lukkuutis biyya kana ijabanii Eelfooradha. Eelfooraan amma maal hojjechaa buuphaadhaa fi foon daakuu dhiyeessuu qofa otoo hin ta'in community surroundediti caacutti guyyaa tokko kennee fi isa guddisanii isaanis buupha gurguratanii akka inkaamii jenereetii godhan jira. Hanfoonitis fudhatanii of biratti guddisanii maaliif nuyi paarantii biyya alaatti han fuudhuu danda'u nuyi. Roobbilaadhaan fa'aa baay'ee gatii baay'ee barbaada. Isaan immoo bakka itti eegdu paarantiin sun baayoosekuritiin isaa baay'ee cimaa ta'uu barbaachisa. Karaa kanaan nuyi biyya alaatti fuunee hindaaqqoo guyyaa tokko isaan dhiyeessinee an itti fayyadamaa jiran karaa kanaanis baay'eedha. Alergiidhaan Itoophiyaaf sharafa alaa guddaa fidu jedhamanii warra eeraman keessaa dameen qonnaa olaanaadha. Kun ammoo hirmaannaa qaamolee investimentii irratti bobba'anii caalmaatti barbaada. Buna bara tokko keessatti 79 an ta'u buna onnoo goona bara baraan onnoo kana keessaa gara 58 an ta'u biyya alaatiif ergama. Kana goonee kuntaala 58 akka boqqollootti sama gizeen bara baraan gara 443 kuntaala han ta'u wannoo goona akka soyaabiinii an jedhan zayitiidhaaf wannoo ta'u immoo gara kuntaala 83 an ta'u isas akkanumatti kan hojjennu jira. Akka midrookitti otoo hin ta'in akka kilastara kana qofa gara miliyoona 40 doolaara miliyoona 40 an ta'u bara tokkoon argisiisaa jira. Waggaa tokko keessatti ammana biyya kana argisiisaa kanaan erginu bunni jira, shaayiin jira, abaaboon jira, kuduraanis jira, foonis jira. Karaa Eelfooraatiin biyya Arabaatti erginu. Kana goonee kilastarni kun qofa gara miliyoona 40 bara tokkoon argamsiisaa jira. Carraan hojii seektara kanaan argamu iyyuu salphaa miti. Gara nama 57,000 fi 881 han ta'u hojjettoonni nu bira jira. Kana keessa
yeroo hunda permanentii ta'anii nu bira 15,000 antaan garana nu bira gara qonnaa kanaa fi processing kanarra kan hojjechaa jiranii. Itoophiyaan bunarraa ammas hamma galii argachuu qabdu hin arganne jedhamti. Inumaa hamma oomishuu qabdu sin oomishne. Bakkeewwan haalli qilleensaa kennataa ta'an qofatti hojjetamaa jira. Midrock Investment Group immoo teknooloojii Center Pivot jedhamu kan bishaan qusatee naannoo buna oomishuudhaan hin beekamnetti buna oomishuu dandeessisu fayyadamuun hojiitti jira. Buna irratti naannoo maal barbaada Center Pivot xinnoo lafti isaa gaaram namni ta'uun barbaadu isaaf amma naannoo Amara irratti Center Pivotidhaan nu godhaa jira mishoomsaa jira. Maaliif kun amma yeroo amma environmental impactiin baay'ee wannoo godhaa jira. So roobni gizee feeteen argattu yeroo kaan immoo sitti baay'ata. Isa maaliif bunni gizee abaaboo baasuudhaan qophaa'u rooba barbaada. Yeroo san rooba hin arganne jechaan bakka baala bichaa ta'ee tan darbu. Kana impact isaa amma gadi buusuudhaan maal godhaa jirra nuyi Center Pivot jedhan jallisii modernidha. Isaan hojjechaa jalqabaa jirra. Bakka tokko tokkotti immoo paampidhaanis gara olitti baasnee faroo irrigation jedhamuunis isarras hojjechaa jirra. Bunatti sona dabaluudhaanis dhaabbilee maqaa dhaaman keessa jira. Karaa biraa gara jallisiitiinis maali bishaan qusatee productivity maximasiin godhuu danda'u san isas baay'ee hojjechaa jirra. Bakka bakka tokkotti immoo maali an godhaa jirru bunaan processing godhu buna diimaa guuree achumatti diimaa sana irraa baasee goggogsee otoo processii biraan barbaadin achumatti jooniyaa keessa baastee godhu amma isas bakka buna qabnutti isas seensisaa irra kun amma maali an godhaa jiru buna akkuma jirutti too gadi hin bu'in kwaalitiinsa gabayaadha akka dhiyaachuu danda'an godhu. Karaa kanaanis baay'ee hojjechaa jirra. Oomisha baala shaayii itti jiru baay'inaan ammayyeessuu fi bu'aa caalmaa argachuuf sochiin taasisus agarsiiftuu biraati. Amma karaa shaayiitis gizee agarru hara amma liftii jedhamu komannee midhaan ortodoksii jedhama biyya alaatti isa amma achi gara Ilubaaborirra Gumaroorra dhaabnee jira. Amma inni maali? Shaayii kanumaan beeknu kanan qofa otoo hin ta'in hara immoo maarkeetii alaatiif an dhiyeessuu dandeenyu karaa kanaan piroosesii yoo goonenne isas achitti implementii goonerra. Sanyii boqqolloo oomisha olaanaa kennan irrattis xiyyeeffannoo addaa kenneera. Amma ammaatti karaa riisarchii irraan dhufeen karaa biyya alaatii dhufanii lafan qabanii keenya irratti isaanii mishoomsinee isaanitti deebisnee kennee isaantu gurguree fi koominiitiidha kenna. Amma funduratti maaliif kana gabaabsine qotee bulaan gatii reasonableedhaan isa bira ga'uu danda'enne kanas baay'ee hojjechaa jirra amma kana. Midrock Investment Group tajaajila hawaasaatiif dambii mataa isaa qopheeffatee qaama hojii isaa taasiseera. Dameen kunis iddoowwan kaampaaniiwwan inni hammate jiranitti akkasumaan jira. Midrock akka filoosofiitti wanni tokko uummata irraa amma shaayii nuyi numa qofa markeetii guddaan qabee jiru. Kaampaaniin lama moo sadii jiru xixinnaadha. Impaakti isaaniif impaakti guddaan qabu nuyi akka fe'enetti markeetii gatii arganne inni ol hin dhiibu. Koominiitii yeroo hunda maali nuyi akka kaampaaniitti abbaan qabeenyattis filoosofiin isaa maali uummanni haa fayyadamuudha ture. Uummata immoo fayyaduu hin dandeenyu tokko kaampaaniin haa dhaabbatu. Maaliif kaampaaniin naannoo kaampaanii han hojjetee bulu baay'ee jira, maatii baay'ee jira. Hojii uuman tokko so productivity ta'e, profitability ta'e haa dhaabbatu. Gini uummata immoo waan hin taane irraa guuree of bichaa of tuuluun barbaadu. So balaansii godheeti an hojjetu. Sila kanaaf akka gatiidhaan gizee laallu yeroo tokko tokko nuyi maarkeetiiwwan gan balaansii godhaa jiru. Amma yaan hoggaan gizee ga'eetoo garte buuphaan achi jira moo hin jiru jedhaniiti an gatii wannu godhe. Indaaqoon achi jira moo hin jiru jedhaniiti gatii wannu godhe. So akka koominiitiitti maali impaaktiin keenya guddaadha. Karaa indaaqootis, karaa buuphatis, karaa midhaaniitis amma boqqoolloorra sanyii nuyi otoo hin dhiyeessine gabareen amma an argatu kanaan nu argachuu hin danda'u. Maaliif commercial farmii ta'e mana bal'aa lafaan qabu hin jiru. Kana san gargaaraa jiru hin jiru. Maaliif namni xinnoo gizee sanyii
mishoomsite an argattu bu'aan gadi bu'a. Otoo komeershaalii goote gatii guddaa argatta. Kana sila ta'ee namni baay'ee volontarii ta'ee kanaan hojjetu hin jiru. Midrooggiin uummanni nu yoo fayyadne malee biraa eenyutu kana nu jedhee ofitti fudhatee isa mishoomsee isaanii gizee dhiyeessu sanyii amma reasonably kan argata. So impacting keenya karaa hunda karaa kanaan amma bakka tokkottis amma fattening horii wannoo godhaa jirra. Sarrattis amma maali nurra arganii isaanis teekinooloojii kanaan akka itti fayyadaman baay'ee ilaalaa jirra. Hojiin kaampaaniiwwan damee qonnaa jala jiran hawaasaaf sanyii dhiyeessuu hamma warra bitee fayyadamuutti jiru salphisaa jiru. Hojiin qonnaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu hammuma lakkoofsi uummataa dabalaa deemu lafti bal'aa fakkaatu kan hundaaf hin geenye ta'aa jira. Teekinooloojiin deeggaramuun qonna lafa xiqqoorraa bu'aa guddaa argachuuf hojjetamu fuulleeffannaa argachuu baannaan jiru lammiilee biyyattii keessumaa kan qonnaan bulaa gaaffii keessa gala. Teekinooloojii haaraa as ba'an bitee hawaasni irraa akka arguuf ammoo hojiin dhaabbilee akka Midrock Investment Group ga'een isaanii olaanaadha. Nurra arganii isaanis teekinooloojii kanaan akka itti fayyadaman baay'ee ilaalaa jirra. Hambiraamoo maali teeknikaalii beekumsi nu bira jiru akka community bira ga'us amma karaa bunaatis karaa onnootis gizeera naannoo keenya warni jira nu bira gizee dhufanii hojjetan isa fudhatanii isaan qonna isaan irratti implementii godhuudhaan baay'ee tattaafachaa jira. So productionin keenya guddaadha. Akka biyyaatti gizee ilaalu xinnaadha. Communitiin keenya guddaadha. Populationin keenya baay'ee wal guddataa deemaa jira. Amma maali commercial farming babal'achaati. Qotee bulaanis walitti ijaarramee mekaanaayizii godhaati. Maali akkanatti hoo deemne malee amma ani sitti mukun akka biyyaatti xinnaadha. Gini moodeelii ta'a. Kunis kana argee garana akka dhufu godhuu hin danda'a. Amma dhaabbileen dibaabee investmentii Midrock jala ta'anii seektara qonnaa irratti hojjetaa jiran hedduudha. Fuulduratti immoo kana caalayyuu akka ta'aniif babal'isuu irratti karoorri qabameera. Babal'isaa deemuu irratti hojjechaa jirra. Gara Sumaalee irrattis gara bakka lafa jirutti achis dhaqnee babal'isuun bakka babal'atutti bakka qabnee jirrutti immoo maksimiizii godhuu sanyii cimaan fayyadamuu madaabaraa sanis hojjechuu kana irratti baay'ee guddisaa deemuu mara karaa ndaaqoo jedhesanis baay'ee impaaktii godhuudhaaf bal'isaa deemaa jirra. Hambiraa karaa aannaniitis maqii irra jennu kun modern farmidhaan jallisii center pivotiitiin achitti fiidii horii kana hannoo goonu sala kanaaf achis aannan argamu guddisuudhaan baay'ee hojjechaa jirra. Hambiraa hojjechaa deemaa jirru maali karaa shaayeetis community wajjin walitti hiinee lafa bal'isuu qofa otoo hin taane hanjiruu irratti maksimiizii goona. Community immoo hambiraa gara keenya dhufutti isaanii chiginyii dhiyeessinee wajjin hojjechaatiidhaan bal'achaati deemurras isas hojjechaa jirra. Karaa ruuziyaanis hin jedhesanis amma ammaatti bakka eeggamnutti hin hojjenne isarratti bal'isnee hojjenne biyya kanarratti impaaktii godhuudhaan importii substitute godhuudhaan isas ilaalaa jirra. Hambiraan gini akka kilastaraatti kilastara manufacturingidhaan walitti wannu jenne waa'ee zayitaatis nuyi isaaniif mishoomsan piroosesiin godhan soyaabiinii akka nuugii hambiraatis hundumaa guddisnee isaan wajjin walitti hiinee waa'ee zayitii irrattis impaaktii guddaa hojjechaa jirra. Hambiraa gara piroosesingii kanattis and foam processing godhus and vegetable processing godhus gara communitytti amma ammaatti warra bakka sossa'utu xaasatti wanno godhe military lafi hambiraatti namni hojjechaa kana gara communitytti guddisuudha baay'ee hojjechaa jirra. Dursinee eegallee waliinis imallee biyya utubneerra yeroo biyyi rakkattu rakkoos irraa qooddanneerra. Bahalixaa kaabaa kibbaan albuuda boba'aa warqee qulqulluu fi sibiila bunaaf baala shaayii lukkuu fi killee midhaan dheedhiif oomisha dammaa gabaa biyya keessaaf biyya alaaf dhiyeessuu irratti argamna. Hoteelota keenyaanis keessummaa biyyatti dhufe keessummeessinee biyya boonsineerra dhaloota ittiin qaruuf manneen barnootaa ijaarree tajaajilaa jirra. Tajaajila bareedaa lafaa hanga samiirratti isiniif kennaa turreerra. Durii hanga har'aatti
qulqullinaan oomishnee haala addaatiin qopheessinee bakkuma isin jirtan fidnee kunoo isiniin jenneerra har'as borus akkuma duriitti maatii keessan taanee itti fufna. Medrock Investment Group.